Drirsa. Ijoollee xixiqqoo young children, including myself. I'm not young, but I consider myself young in here. Pay attention to this gentleman that's going to talk. Yes. Right there, I guess I'm not the only person feeling young in here. So please, murtee naaf yoo bojoha, dhaggeeffadha. Come on. My young. Undra Angri Nano Agricultural Syracuse Richmond bisa actually Buffalo Nano Undra as a location copy mereka kan kopesani agam itu tu mana kita tu mau disini kayaknya dirisan dir kamu saat itu boleh stop dulu kan awak jing oni si kopesan orang itu macam apa sih tadi wan tiga apa dulu lah kopesan orang itu satu tan kopi mereka kopesan sekarang itu kalau cuma New York kerana bukan aja tu ni orang New York kerana Noi di luka itu kalau kamu amari ki dunia itu tempat lama sedih mau mati lama nane okan dulu kan mungkin kalau sini orang lagi nah itu karakter apa jadi ki namanya duran itu bani dari awas naon lugar absana apa coba di dosa unti sani itu apa tu bani of course semua ambassador kan awas pun dah kayak seperti bekas ini jadi dari all kan sini Farsi tu ada Farsi Bukan aku deh, tadi nana mana kan anak tu, ni apa itu na tu orang itu mata je, awak ni kesu ni je ni, akan kalian dia orang itu naik je, cerah, ada deh, koi kertas, turi, naik deh naik jadi mau sokaran deh ni makin apa bukan resani, istilahnya orang jadi tu luar jitu tu orang tak masih kerja pada. Jangan dulu masuk cari pun itu adalah chीज है देखन जोले लोगों को मैं अपन लोगों को जिसको कैसे को पसंद है कब सो तो रखे जब तो lalu ini udara body kenya kap so irolera nagarat kap saat ronsan abdi akaratin kunne tari sari blush akka badakatin pakkanne jolle jalalufani hoji sani kaisa tu gama ubar rutin gama artitin hoji sani kabatani mangudon kenya abdi sani daral lade akka hawi sani daral jamatu taloni jalalufumo fakkenya takawrol model kabatani akka guddatani Guleshwar Buddha biasa kesa tiro erna bubar dina jalan tu beca berkesa nama tu koyo tu ramad dan mau fellowship ya gate bersih agar biti nama berasa dulu isasi terpun duga itu nama bosa rekan bagola garre tera kultural le darana ke jawab tu abdi ka ega ero tola garre kan kesa ero mani kenya kaso itu tigola tu revi ero dadama kini babalani tipre Tujuh kes tak usahati, program mudan, mana kerja kes itu mula. Duga ada awas kesan awas itu jabat tak usah, tekatus awas batasan jabat tak usah, kiri rotan anu ada juga dengan termana kesan raga. Hata uaru di kandas kesan teagar, murano di dalasun, boleh dikor raga untuk terasa kesan teagar. Kan orang yang muda teagar jauh tahu antunya muda tu, arga jauh lecu. Boleh tuan negasi jualan. Jabat tukar mana kerja tak so pada shantama. So aturan warga muda itu kepala mau tulisan, ka ummannya kayaknya kacahata ture, gagal harga kesah harga badda wala gativi, badda balik kesat, rasa tulang kesat ti, ilmu rumah ni gazani ti, firi berisum mana gadawa turan santu,
arra jaraaree gahee yeroo silaadinii nyaatu ta'etti uummanni keenya bu'aan qabsoo teenyaa bu'aan ilmaan teenyaa alagaadhaan nyaatamuun ta'u alatti illee midhaan yeroo bitiroomu qabu yaani sochii babal'aa baatila shanan dabre kana godhanii haalli Oromoon keessa jiru haalli Itoophiyaan keessa jirtu jijjiirama guddaa ta'uu fidanii jira jechuudha. Kana keessaa bakkuma adda addaa gargaareetti tokkummaan Oromoo uummanni keenya ittiin hawwatu hayyoonni keenya gaafa lafa caqaqaa turan kawalistoonni keenya hanga laagaan isaanii goggoitutti walisaa turan sun tokkummaa daraa akkan taane tokkummaa ololaa akkan taane akka bashaan nun jettu san tokkummaa dhugaa uummanni kun uummata sabaan hiddaan irra ta'e dhiigaan tokko ta'e akkasumas uummata kaleetii har'a borus dantaa sabummaa dantaa eenyummaa irratti sagalee akka qabsaa'uu danda'u dantaa isaa define gochuu danda'u dantaa lafa kaayate sana ammoo waloodhaan wal waamee wal dhaggeeffatee walii falmuu danda'u mirkaneesse jechuudha. Kana egaa baatii argannaa keessatti injifannoon guddaa arganne keessaa tokko uummanni keenya tokkummaa isaa tokkummaa qabatamaa actionable unity ta'uusaa agarsiisuu isaati. Sanitti dabalatee course gaba diplomaasiitiin hojii argamaa ture waan agartanii uummanni keenya tokkummaan socho'ee kittilayyoo wayyaanedhaa faranjii fi chaayinaa raashaa dura turan san hiddaan hoggaa raasee eenyummaasii kan nuti beeknu fakkeessii hoffaadhaa san qabatamaan hoggaa agarsiisu biyyoonni alaa yeroo dheeraadhaaf yeroo mana keenya itti oolu yeroo mana keenya itti waatu gurra nurraa qabatanii turan yeroo ammaatti gurra isaanii qeensanii manneen marii isaanii keessatti seerota qabsoo Oromootiin ragaa bahan seerota dhugaa Oromootiin dhugaa bahan seerota diina Oromoo balaaleffatanii fi diina Oromoo irratti aggaammatan yeroo baasan agarra. Kana keessaa seera Awurooppaatti ba'e waan agartanii manneen marii Awustiraaliyaa keessatti bakka bu'oonni uummata Awustiraaliyaa akka waan bakka bu'oota uummata Oromoo ta'anii yeroo dubbatan agarra. Itoophiyaa keessatti har'a namni tokko 90 oli kan Oromoo bakka bu'ee paarlaamaa keessa ta'a. Cabaan tokkollee Oromoon dubbatu jechuudha dogoggoree. Garuu qabsoon uummata keenyaa jabaachuu isiitiin warri achitti ukkaamfame dubbachuu yoo sodaatullee taate faranjii biyya alaa dhugaa keenya nu beeytee dhugaa keenya ragaa nu baasaa jirti jechuudha. Dhuma kanaan iftaanis hiriirri isin irratti hirmaataa jirtan mana maree Ameerikaa keessatti dhimmi Oromoodhaa akka ajandaa guddaatti fudhatamee mariin bal'aan irratti godhamu deema. Akkasumas bakka pireesiin Ameerikaa gurguddaan argamanitti dhimmi Oromoo dhimmi qabsoo Oromoo roodon Oromoo irra gahuu fi kaayoon qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ibsamuudhaaf ta'a jechuudha. Kun kan dhufe tokko biyya keessatti uummanni keenya akkuma reefu jennetti qabsoo tokkummaatiin socho'uusaa tarsiimuudhaan tilagamuusaa uummanni keenya jabaatee as ba'uunsaa sochii biyya alaatitti isin godhaa jirtan. Bifa kanaan wal geessanii haa taatu nama lamaa sadii hiriira baatanii haa taatu dhiibbaa isin gootan sanii hiikaa guddaa akka kennu faranjiin akka dhaggeeffattu alagaan akka dhaggeeffattu gochuudhaan injifannoon jijjiiraan kun dhufe jechuudha. Yeroo akkana keessatti dalagaa. Haa taatu garuu injifannoo qaba tarreessinee yoo deemne injifannoon kun bilaashitti waan dhufe waan nutti fakkaatu danda'a. Bilaashitti dhufe. Ilmaan Oromoo qaqqaalii kan nurra babbareedan kan nurra hayyuu ta'an kahaan isaanii tokkicha qofa qabdu manguddoota waggaa 80 kan ilmaan isaaniitiin eebba godhuu qaban daa'imman amma waggaa 8 kan fiiganii